jirtanitti isin akka qabumaatiiwwan YouTube kan taatan akkasumas immoo daawwattoota viidiyoo koo hundumti keessaniyyuu guyyaa har'aa kana waan tokko qabadhee dhufee nan danda'a itti yaadde taanaan eeyyan atis ni dandeessa. Kanaafuu guyyaa har'aa kana wanti irratti dubbachuu barbaadu namni kamiyyuu waan tokko hojjechuu danda'u yookiin immoo waan wayii shaakaluu danda'u gochuu qabaata nan danda'a jedhee amansiisuu danda'u qabaata jechaadha. Keessattuu yeroo baay'ee hawaasa naannoo keenyaa yookiin immoo namoonni adda addaa dhiibbawwan adda addaa irratti geessisu ati kana gochuu hin dandeessaa ati kana gochuu hin dandeessu kun isiif hin uumamne kana nama biraatu hojjechuu qabaata malee isiif sitti ulfaata yookiin immoo wanta adda addaa jedhanii too hamilee namoota yeroo caccabsan ni mul'atu. Kana ta'uu hin qabu. Keessattuu danda'u kan koo kan beeku ana mataa kan kooti. Danda'u kee kan beeku sun mataa keetii malee namni biroo ati kan hin dandeessaa ati kan hin dandeessu jedheessuuf murteessuu hin qabu jechaadha. Ati nan danda'a jettee yoo amansiiste eeyyee ni dandeessa. Kanaan wal qabatee waan tokko sinitti haa namni tokko gamoo ijaaruu yoo barbaade gamoo ijaaruuf yaade san sammuu isaa keessa jira jechaadha. Dura yaadee qaba jechaadha. Namoonni biroo osoo hin argin qaamni biraa osoo hin argin namni sun argee jira jechaadha. Gamoo san ijaaruu yaadeet gamoo waan adda addaa magaalota adda addaa keessatti kan amma isinis keessa jirtan kana kan akkasitti ijaarame arginu kana garuu namni biraa yaada isaa keessatti sammuu isaa keessatti hojjetee jira yookiin immoo waan san gamoo san sammuu isaa keessa kaa'ee jira gamoo akkamii akka ijaaruu danda'u jechaadha. Kanaafuu yoo yaadna ta'e yoo yaaduu dandeenya ta'e waan tokko hojjechuudhaaf yookiin waan tokko kalaquudhaaf yaaduu dandeenya taanaan sammuu keenya keessatti wanti sun nutti mul'ata taanaan wanti hojjechuu hin dandeenyeef hin jiru jechaadha. Kanaafuu atis yaadda taanaan ni hojjetta. Jalqabuma irratti iyyuu waaqnis uumanis waan hojjechuu dandeessu yookiin immoo waan raawwachuu dandeessu akka yaadduuf seef eeyyaa. Namni balali'uudhaaf ati balali'uudhaaf hin yaadda yookiin akka xiyyaarraa samii irra deema jettee yaadda bishaan irra deema jettee yaadda hin yaaddu. Maaliif hin danda'amu waan ta'eef jechaadha. Waan akkasii kan akka yaadduuf iyyuu sammuu kan keetuu siif hin iyyamu waaqni siif hin iyyamu hin dandeessu waan ta'eef jechaadha. Wanta hin danda'amu tokko maateriiyaalii biraa fayyadamee jabala fayyadamee xiyyaara fayyadamee tan samii irra deema maal jechuu hin dandeessa. Garuu ofii kan keetii ka'ee tan balali'ee amma keetuu hin balali'u jettee hin dandeessa hin dandeessu. Kana jechuun waan hojjechuu dandeessu yaaduu ni dandeessa jechaadha. Waan yaaduu dandeessu immoo hojjechuus ni dandeessa. Kanaafuu sammuu kee keessatti yaaddee argamta taanaan namni biroo siif yaaduu hin danda'u. Jecha nama biraa namni biraa hin dandeessu kan gochuu hin dandeessu ati bakka kana ga'uu hin dandeessu bakka kanaatu siif iyyamama maal sin jedha san ofirraa dileetu yookiin immoo haquu qabdaa jechaadha. Kanaafuu ati nan danda'a itti yaadde taanaan eeyyee